Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu. Kun qophii Ardaa Marii OBN stuudiyoo keenya muummee magaalaa Adaamaatti argamutti haala sochii qalaa'insa gatii meeshaalee sadarkaa naannoo Oromiyaatti mul'atuun wal qabatee qophii Ardaa Marii isinii qopheessinedha. Kan hordofaa jirtanii qophii Ardaa Marii keenya irratti keessummoota dhimmi isaan ilaallatu stuudiyoo keenyatti affeerree waliin mari'achuuf deemna. Hanga xumura qophii keenyaatti duduuka bu'uudhaan akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Keessummootni nuti stuudiyoo keenyatti affeeranne obbo Warquu Caalaa ittaanaa hoogganaa biiroo daldalaa Oromiyaati. Aadde Gannat Abdallaa ittaantuu hooggantuu eejensii misooma gabaa Oromiyaati. Obbo Tashitee Gammadaa eejensii babal'inaa waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatti. Dursaa garee gabaati. Kabajamtoota hirmaattota marii keenya eeyyamamoo taatanii duduuka mari'achuudhaaf stuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif guddaa galatooma. Baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Baga nagaan nu eegdee. Egaa yeroo har'aan kana meeshaalee hedduu irratti qalaa'insi gatii ni mul'ata. Ka'umsa marii keenyaaf akka nuuf ta'u obbo Warquu isinirraatiin jalqabaa sababootni ijoon qalaa'insi gatii meeshaalee irratti mul'atu maali? Akka mana hojii keessanitti maal adda baafattanii qabdu waan jedhu kanarraa haa jalqabnu. Gabaa keessatti qalaa'insi kan uumamuu danda'u sababoota lamaani. Inni tokkoffaan gabaa keessatti meeshaan barbaadamu sun yoo hanqina qabaatedha yookaan gahaa ta'uu baatedha. Inni lammaffaan sirni gabaa kun yoo jeeqamaa ta'e shirri keessattuu uumame keessumattuu sirni daldalaa dorgommiidhaan kan gaggeeffamu sirni dorgommii sun yoo jeeqame harkaan tuttuqaan kun yoo itti baay'ate keessumattuu faddaaltonni yoo gidduu galaniitu bittaa fi gurgurtaa keenya jeeqan qalaa'insi gabaa in uumama. Har'a Oromiyaa keessatti qalaa'insi gabaa uumamee jiru kun qalaa'insi gatii meeshaalee uumamee jiru kun rakkoo dhiyeessiitu jira moo rakkoo giddugaltummaa jeequmsa daldalaa yookaan immoo warra alseerummaadhaan hojii daldalaa keessatti hirmaatantu gatii meeshaalee kana qaalessee isii kan akkamitti adda baaftanii ilaaltanii jirtu? Qalaa'insi amma akka biyyaatitti jiru gara parsantaadhaan 20 ce'ee jira. Baay'ee qalaa'insa guddaadha kan akka biyyaatitti jiru. Oromiyaa keessattis kanumatu mul'ata. Sababoonni isaa lamaanuu hin jiru. Tokkoffaa yeroon kun yeroo gannaati. Yeroo oomishni bal'aan gabaatti dhiyaatu miti. Kanarraa kan ka'e hanqinni oomishaa hin jira. Isa kana immoo akkuma naannootitti koreen gabaa tasgabbeessitu tiimii bobbaasee Oromiyaa keessa naanna'ee oomisha maaltu jira? Sababni isaa maal? Hanqinni eessa jira? Oomishni eessa jira? Shirri eessatti jira kan jedhu kana koreedhaan addaan baasee sanadaan addaa harka qaba. Kanaaf sababni kun lamaanuu ni jiru. Tokko hanqinni oomishaa hin jira. Keessumattuu amma gabaa keessatti qamadii fi xaafii garmalee kan ol ka'aa jiru. Oomisha qonnaa wajjiniin hanqinni waan jiruuf yeroo ammaa kana. Inni kan biraa oomishni jiru oomisha industiriiti kan biraa. Oomishni industirii akka fakkeenyatti kanan kaasu simintoo wajjiniin wal qabata. Simintoon gabaa irratti hanqinni hin jiru. Hin dhufna. Tokko maaltu gatiinsaa garmalee dabalee maaltu hin dabalini waan jedhu hin dhufna. Sababoota ijoo kanneen irratti waan jettan yoo qabaatte. Inni kun tokko hanqinatu jira. Inni lammaffaa garuu stiil faddaaltonni gidduu galaniitoo gabaa ceekuu keessatti hirmaachaa jiru waan ta'eef sababoonni kun lamaanuu qalaa'insa gabaa keenyaaf tumsa gochaa jiru jechuudha. Galatooma. Gaafii wal fakkaatu kanan isin bira fida Aadde Gannat. Akka mana hojii keessanitti gatii meeshaalee hedduu gabaa keessatti qaala'eeti kan jiru. Isuma kana akkamitti cimsitanii kaaftu? Sirriidha. Akkuma biiroo daldalaa irraa ka'e obbo Warquun akkuma kaasetti qorannoo gaggeessine. Kanaan dura akkuma kaasnetti oomishni kun hin dabalaa. Hordoffiif deeggarsa taasisaatiin hin turre irraa tiimiin bobba'ee suuqii sakatta'ee manneen baaburaa sakatta'aa ture garuu furmaanni hin dhufne
Sababa kanaatiif maalidha kan jedhu kana qorannoo gaggeessine. Marsaa lama qorannoo gaggeessine. Qorannoon gaggeessine kun saampilii fudhannee marsaa duraa godina 8 irratti fi magaalota gurguddoo gara 6 irratti adeemamee qorannoon gaggeeffame. Godinaaleen qorannoon irratti gaggeeffame kun poteenshaalii gurguddaa godinaalee qabanidha. Yeroo sanittis bu'aan nuti arganne jira. Ammas marsaa lammataatis qorannoo gaggeessine. Ammas fooyya'uu dhabuurraan kan ka'e qorannoo gaggeessine. Argannoowwan qorannoo keenya wal fakkaata. Kan marsaa duraatis kan marsaa lammataatis. Akkuma jalqaba irratti kaase marsaa duraati irratti maaltu ka'e oomishni hundaa miti kan gatiinsaa dabale. Oomisha muraasa irratti keessattuu oomisha qonnaa wajjin midhaan nyaataa wajjin wal qabate oomisha muraasa irratti gatiin kan dabale. Oomishni muraasni sun kan akka xaafii, kan akka qamadii, kan akka kuduraa jechuun shunkurtii diimaa adii kanaan wal qabate gatiin dabaleetiin jira. Kanaafuu sababni isaa maalidha? Namtolcheedha moo oomishatu hin jirre kan jedhu kun adda baasuun baay'ee murteessaadha. Lachuu akka jirutti kan argine. Amma kan akka xaafii ji'a muddee irraa ka'ee xaafiin gurguramaa dhufeera. Argannoo keenya irratti akka argine. Haalli inni itti gurgure qonnaan bulaan keenya gurgurachaa ture. Qonnaan bulaan keenya gurgurachuu keessatti immoo bu'aa argateeraan arganne kana kan laaluu ni dandeenya booda irratti. Achi keessatti daldalaan seeraan alaa galuudhaan hanga maasaa qonnaan bulaatti dhaqee xaafii kana saamaa tureera. Naannoo biraatirraa dhufanii xaafii saamaatiin hin turani. Qonnaan bulaan keenya illee gurgurachaatiin hin ture jechuudha. Kun keezii isa duraati. Muddee irraa ka'eeti gatiinsaa amajjii irraa ka'eeti gatiinsaa dabalaatiin kan dhufe jechuudha. Gama biraatiin immoo dhibee koovidii wajjinis wal qabatee akka rakkootitti wantoonni ka'an jira. Innis maalidha? Qonnaan bulaan keenya oomisha hamma muraasa guddaas hin jedhamu. Oomisha kuusa hin jennu qonnaan bulaan moodeelii biras dhaqamee ilaalameera. Qonnaan bulaan moodeelii bira dhaqamee ilaalu gatiin dabala kan jedhuun kuufateera. Rakkoo wajjin wal qabate kuufateera. Kuufanni isaa kuufanna guddaa odoo hin ta'in kuntaala 200, 300 akkasi kan kuufame jechuudha. Yuuneenii birattis argineerra. Yuuneenii birattis hammi muraasni kuufamni kan jiru ta'uu isaati. Amma walumaa galatti yoo ilaallu keeziin inni lamaan tuqaman kunniin oomishni akka gatiinsaa dabalu kan taasisan keessaa isa tokkodha jechuudha. Namtolcheenis jira. Yeroo amman kanatti immoo qorannoo marsaa lammaffaa irratti kan argine maalidha? Gatiinsaa sababaan itti dabale oomishni xiqqaachaa dhufee jira. Oomishni xiqqaachaa dhufee jiraachuun isaa kun qonnaan bulaanis kan qabu baaseera, waldaaleenis kan qaban, kan muraasa kan qaban jiran, kan gonkumaan qabnes jiran waldaalees ilaallee jechuudha. Kanaafuu oomishni yeroo amman kanatti xiqqaachaa kan dhufe jechuudha. Bifa lama qaba oomishni ammatti. Xaafiin keessattuu naannoo Adaamaa, Shaashamannee kana yoo ilaallu xiqqoo gatiinsaa gadi xiqqaataa hanqataa jira. Maaliifi afraasaan baalirraa galaatiin kan jiru ta'uu isaa kan namatti argisiisudha. Gama biraatiin qamadiinis haala tasgabbaa kan jiru ta'uu isaa bakkitti argaatiin jiru jira. Gujii irratti qamadiin sirriitti gahee amma gabaa barbaadachaa kan jiru jechuudha. Kanaafuu naannolee hunda irratti bifa wal fakkaatuun gatiin ol ka'e hin jennu, naannolee hunda irratti immoo tasgabbiin hin jira hin jennu waan ta'eef qorannoon keenya kan argisiisaa jechuu barbaade. Akka ejensii keessanitti gaheen waldaaleen hojii gamtaa qalaa'insa gatii meeshaalee hir'isuudhaaf bahachaa jiran maal fakkaata? Hagam bahataniiru? Saniinis bu'aan argame maaltu jira waan jedhu kana naa kaasaame. Dursee carraa kanaa kennuu keessaniif galatoomaadha. Akka ejensii bal'ina hojii gamtaa Oromiyaatitti waldeen hojii gamtaa kan barbaachiseef durumaayyuu haalli sochiin gabaa warra abbaa oomisheerraa nama dhuunfaa irraa gara waldaa bu'uuraatitti dhufa. Waldeenni bu'uuraa miseensa isaaniitiif dhiyeessa. Waldeenni bu'uuraa ammoo yuuniyeeniif dhiyeessa. Yuuniyeeniin kallattiin gara fayyadamtoota waliigalaatitti yookiin kallattii waldaa nama dhuunfaa biraan eeganii. Kanaan wal qabatee jiru haalli haga ammaatis jiru ta'ee akka ammaatitti jiru haaluma tanaan dura baratameen keessattuu bara darbee kana keessatti ka ture yeroo duraa oomishni jiru duratti jiru sanitti hunduu jiruun waldeen hojii gamtaa kallattiin wanti inni godhuu qabu akka qaala'insi gabaa ol ka'uun godhu. Yoo gabaa keessatti gatiin ol ka'e gabaa keessaa baha gabaa tasgabbeessuuf jechuudha. Oomishni yoo gabaatti dhiyaachuu dhabe ammoo akka gabaatti dhiyaatee gabaan gadis olis hin buune reguleetii godha. Sababbiin isaa waldeen hojii gamtaa uumama isaatirraa miseensi isaa akkuma ka oomishee gabaatti dhiyeessu jiru ka gabaarraa bitatullee jira.
Sababa kanarraa akka ka'e jara lachuu eega gara warra gabaa irraa oomisha bitatullee akka gabaan isaa jalaa oliin qaalas warra gabaa oomishee midhaan dhiyeessullee akka gatiin isaa jalaa gadi hin buune baalaansii kana eega uumama isaatiin ol hojii gamtaa kanaaf. Kana godhaa jira reema. Godhaati jira. Haga irraa eegamu hunda godhaa jira godhaan jiru kan waliin arginu hundi isaanii qixa jiruun socho'anii gita kana keessa hin jirani garuu haga danda'ameen baalaansii kana reguleetii ka godhaa teemanii adada gabaan ol ka'uun gabaa keessaa ba'aate oomishni hanqinni gabaa jiraate gabaa keessatti baasa oomishni akka hanqinni gabaa keessatti oomishni hin uumamnee fi kana kallattiin ol hojii gamtaa gabaa keessatti godhuuf. Kuni qabatamaatiin gahee hojii babal'ina waldaalee hojii gamtaati. Maal amma hojiin qabatamaatiin hanqinaalee jiran kana yookaan immoo akkuma isinuu kaaftan akka wal madaalu gochuun sun qaala'insi gabaa akka hin uumamneef hojii wal madaalchisuu hojjeta dhiyeessii sana iddoo oomishtootaarraa gara magaalaatti gara iddoo hanqinni jiruutti fiduudhaan waldaaleen jechuudha. Yeroo duraa calqabbii hojii keessa seenan haalan baratamiin gatiin ol deemaa waan dhufeef gabaa keessaa waldeenni uf qusatan akka gabaan irra caalaa oliin qaaloofneef. Adaduma deemuun dhimmichi gad deebi'aa hin deemne sababbii adda addaatiin akkuma sababbii isaan duratti kaasan san keessaa saniin tokko oomishni gara biraatti deemaa dabalataan ammoo namni muraasnis bakka taanetti daampii godhaa sababa saniifannoo jedhaa ture. Waldeen hojii gamtaallee dhimmichi aganagaa jedhamee yaadaan turre akka tasaa ta'ee jiruun bara kana kan yaadaminiin addatti yeroo duraa yeroo oomishni jiru san gabaan ol ka'aa ture ol ka'a san keessa yoo kana tuukaa ol deemne gatiin ol ka'a ka jedhu irraa akka ka'e baay'ee gabaa keessa hin deemne naanna'ee waldeen waan yeroo sanitti godhuu malan waan ofii qabachuu qabatanii gabaattis dhiyeessanii haga ammaatitti kanuma jiru osoo waldeen hojii gamtaa jiraachuu baatee inumaa gabaan kana caalaa qaala'aa ture sababbii waan ofii harkaa qabatanii gabaatti dhiyaataa turanii fi keessattuu yeroo amma gabaa dhibeen koronaa seene kana baay'inni isaanii oomisha kana harkatti qabatan waldeen hojii gamtaa gabaa keessa galeetti kan gabaatti dhiyeessaa ture kanaaf haga ofirraa eeggamu haga hunda guutuu isaanirraa eeggamu bahullee baani hagam tokko carraaqii godhaa turanii jiru. Mee waanuma tokkoon kaasaa obbo Tashitee amma magaalota keessatti keessumaayyuu dhiyeessiin waldaaleen gochaa jiran laafaa akka ta'edha kan ka'u. Keessumaa magaalota akka Adaamaa, Burraayyuu, Sabbataa magaalota naannoo Finfinnee garuma Shaashamannee naannooma kanneen yoo laallu gatiin meeshaalee waldaaleen dhiyeessan mataansa gatii warra qinxaaboon dhiyeessaniitiin waluma ladda jira yookaan immoo waluma tarree jira. Silaa akka wal madaalu gochuudha gaheen waldaalee eega jennee maali sababootni wal tarree akkana deemuuf silaa hamma tokko gabaa kana tasgabbeessuu akka danda'aniif mootummaan illee itti gaafatamummaa kana kan isaanii kenna. Yaada kana akkamitti ilaaltu isaan? Dura ka godhaa jiran otoo oomisha gatii gadaanaan bitatanii harkaa qabaatan ture akka saniin godhan ture amma baay'inni isaanii haguma gatiin gabaa qaalaa'e kana keessa gabaa keessa turan waan ta'eef garaagarummaa xiqqoomatu jira sababa irratti ol ta'uu dabalsantu baay'ee garaagarummaa isaan godha malee amma gatiin ol ka'e kaniin bitaa jira waan ta'eef sababa saniif kan qaala'insi ol ka'aati dhufe. Dura ammoo oomisha harkaa qaban osoo gatiin gabaa oliin qaala'in harkaa qabanii sababa gatiin gabaa ol qaala'eef jecha wanti irratti dabalan hin jiru waldeen hojii gamtaa maaliif sababbiin isaa inni duraayyuu baalaansii kana lamaan eeguuf waan ta'eef waan gabaan ol ka'eef oomisha waan harkaa qabuuf gatii itti ol dabalee ol hin kaasu. Yoo gabaa ol ka'uun bite garuu carraan isaa jiru carrama isaa waan ta'eef gabaa ol ka'e saniin gabaatti dhiyaata. Galatooma deebi'een dhufa isin bira obbo Tashitee waan na haftu hedduun qaba. Addee Gannati isin biran dhufa. Gahee mana hojii keessanii keessaa tokko kan ta'e fedhii fi dhiyeessiin akka wal simtaa'isu carraa fi fedhii jiru adda baasuun dhiyeessii irratti kan hojjetu ejensiin misooma gabaa keessanii yookaan manni hojii keessanii dhiyeessiin oomishaalee qonnaa fi industirii har'a duratti sababoota isaanii yoo kaafnu rakkoon dhiyeessii illee ni jira rakkoon namtolchee illee ni jira. Akka qaala'insa gatii meeshaaleetiif akka sababaatti wanti ta'u jettanii naa kaaftanii turtanii gahee mana hojii keessanii keessaa kan ta'e immoo rakkoo dhiyeessii kun akka furamu gochuudha. Kanaaf dhiyeessiin oomishaalee qonnaa fi industirii har'a sadarkaa maaliirra jira? Maal ammaa hamma tokko wanti isin hojjettanii harkaa qabdanoo maaltu jira dhiyeessiidhaan waan wal qabatu? Dhiyeessii fi fedhiin wal madaaluu qaba. Rakkoon keenya amma guddaan dhiyeessiin hanqachuu fedhiin guddachuudha.
Kanaafuu dhiyeessii fi fedhiin wal madaaluu dhabuun inni tokko akkuma ta'etti kan immoo wal madaalchisuun gahee kenna waan ta'eef oomishni bakka potenshaaliin jiru bakka oomishni bal'inaan itti oomishamu bakka rakkoon jiruun walitti hidhamiinsa raawwachuudha gaheen kenna inni guddaan. Kanaafuu walitti hidhamiinsa raawwachuu keessatti waan guddaa hojjenneerra bara baranaa kana keessatti. Maaliif oomishaalee hundarra keessattuu oomishaalee ijoo gurguddoo kan jedhaman jechuun fedhiin hawaasa hunda bira kan jiran kan akka garbuu, qamadii, xaafii, kuduraaf muduraa kanaan wal qabatee walitti hidhamiinsa raawwachuudhaan baalaansi gochuudhaaf deemaataniin turreerra jechuudha. Kanaafuu walitti hidhamiinsi kun ammaan tanatti maal fakkaataa yoo jenne bakka hundattuu bifti wal fakkaataa adeemaa jirutu jira. Fakkeenyaaf amma shunkurtii diimaa baay'inaan barbaadama. Gatiinsa baay'ee ol dabalee ture amma xiqqoo tasgabbiin dhufaa jira malee. Gatiinsa baay'ee waan ol dabaleef bakka oomishni shunkurtaa diimaa kun irra jiru bakka rakkoon jirurra walitti dhufu yoo deemnu gatiinsa wal fakkaata. Kan achii ka'us qonnaan bulaa biraayis kan ka'us kan bakka rakkoon jiru bira jirus wal madaala waan ta'eef ka achiirraayis oomishni isaa xiqqaadha. Maalidha jennee yoo ilaallu waa lama arganneera. Tokkoffaa qonnaan bulaan oomisha shunkurtaa diimaa yookiin qullubbii diimaa kana bal'inaan oomishuu irraa gabaabbateera. Maaliif oomisha isaa oomisha biraatiin bakka buusaatiin jira jechuudha. Jallisiidhaan bal'inaan oomishaatiin kan ture baasee fixeera garuu amma immoo dabalataan sila ammaan tanatti bal'inaan jiraachuutu irraa eegama. Inni lammaffaan sababa kooviidiitiin daangaan cufameera. Keeniyaa irraa ni galuu jalqabeera yeroo muraasaan dura. Suudaan irraas shunkurtiin ni gala. Kanaafuu kanatu baalaansi gochaatiin ture. Kanaafuu qonnaan bulaan akkaataa barbaachisaa ta'een oomisha kana argachuu irratti sanyii isaatis argatee oomishuu irratti rakkoo waan ta'eef fedhii san guutuu hin dandeenye. Kun akka rakkootitti ilaalle bakka jirurraa bakka hin jirretti akka walitti dhufu kan hin danda'amne immoo biyya alaatti akka galu ministeera daldalaa wajjinis taane shunkurtiin alaa akka galu warri qonnaa immoo bal'inaan shunkurtiin kun fedha hawaasaa waan ta'eef hawaasni gatii odoo asitti oomishamu gatiin dabalamu waan hin qabneef akka bal'inaan oomishamuuf warra qonnaa wajjinis haalli itti deemaatiin hin turre. Waan tokkoon kaasaa addee gannatti dhiifama addaan isiin yaada keessan addaan kutuu barbaadeetii miti. Waan guddaa akka hojjettanitti naa kaasaa turtan dursitanii jechuudha. Garuu wanti hojjetame sun ummatni faayidaa san argadhe naatas gabbaa'e hanga tokko jechuudha malee amma gatii meeshaalee tokko ilaaluu dandeenya. Amma gatiin shunkurtaa akka shunkurtii diimaa akka dabalee jiru, gatiin timaatimii garmalee akka dabalee jiru, gatiin xaafiis amma fakkeenyaaf Adaamaa irra yoo fudhanne naannoo qarshii 4,500 akka ga'ee jiru. Timaatimni har'a qarshii 32 Adaamaa keessatti. Shunkurtiin naannoo san jira. Wanti guddaan hojjetame sun garanaan yoo gatii isaa gadi hin buusin hammi isin hojjette sun madaallii keessa waan galchu fakkaata ummatni. Isa kan akkamitti ilaaltu? Silaa wanti hojjetame sun asiin bu'aansaa mul'achuu qabu ture. Sirrii bu'aansaa mul'achuu kan yeroodhaaf rakkoo dhaamsuudha malee bu'aa walitti fufaa hawaasni fedhii isaa kan guutuu itti fufaadhaa miti. Maaliif bakka jiru irraa fuunee bakka hin jirre hin geessina yeroodhaaf itti fayyadama yeroodhaaf hin tasgabbaa amma oomishni sun bakka san yoo hin jirre immoo deebisnee itti deebi'uu hin dandeenyu yeroodhaaf hin tasgabbaa itti fufaa miti jechuudha tasgabbiin jiru kun maaliif oomishni gahaan hawaasni fedhii isaa kan guutu bakka hundarratti fedhii fi dhiyeessitu wal madaaluu dhabeedha inni guddaan sirriitti wanti qabachuu qabna. Fakki amma shunkurtiin diimaan odoo bal'inaan kan oomishamee jiraatu taate dirqama gabaa guuta jechuudha. Dirqama qonnaan bulaanis akka irraa gurguramu barbaada. Dirqama bakka hin jirre irratti akka gahu taasifama. Maal amma oomishatu hin jirree waliin gahuu hin dandeenyu. Eejensiin kennamu waan oomishame qofa hawaasaaf dhiyeessuu danda'a. Waan oomishame qofa walitti hidhamiinsa raawwata. Bal'inaan akka oomishamuuf immoo bakka rakkoon jiru irratti waajjira qonnaatiif waliin mari'annee kan adeemaatiin hin jirru ta'uu isaati. Maaliif ammatti bara baranaa kanarratti xaafiin gatiin isaa ol dabaleera. Ol daballee xaafii gatiitiif hanga walitti hidhamiinsa baay'inaan raawwanneera. Fiigarii isaa kaasuu ni dandeenya tooniidhaan hammam walitti hidhamiinsi raawwatamee kan jedhu kana kaasuu ni dandeenya. Asuma Oromiyaa keessatti jechuudha. Godinaalee magaalotarraa magaalotatti akkamitti walitti hidhamiinsa raawwachaa akka ture. Fakkeenyaaf xaafii gara toonii 783,212 walitti hidhamiinsa raawwanneera.
kun hawaasa hunda bira ga'ee hawaasni hundi itti gammadeera hawaasni hundi gabaan tasgabbaa'eera jechuun hin danda'amu. Maaliif jalqabumarraa ka'ee xaafiin dabalaa dhufee jira waan ta'eef. Gama biraatiin qamadii fudhachuu ni dandeenya. Qamadii paastaa jira, qamadii daabboo jira. Qamadii paastaa warra Miilar Association wajjin walitti hidhamiinsa raawwanneetiin jira. Gara kuntaala toonii 120 ol walitti hidhamiinsa akka raawwatu dhaqanii akka mallatteessa maasaa qonnaan bulaarraa akka bitachuu danda'an qonnaan bulaa wajjin walitti hidhee waldaalee wajjin walitti hidhamiinsa raawwanneera. Qamadii daabbootis bifuma kana garbuu nyaataas garbuu biqilaatis bifuma kana jechuudha. Kuduraaf muduraanis bifuma kana. Akkuma ammatti kaaste hammi nuti hojjennu yeroo bakka itti hojjennu sanarratti muraasa jijjiiramanii fida garuu guutumaan guututti hawaasni keenya itti gammadee oomishni gatiin isaa madaalawaadhaan bitatee itti gammadeera kan jedhu kan hin arginu garuu jijjiiramni ni jira bakka itti fayyadamuun itti fayyadamaatiin hin jira ejensiin keenya erga dhaabbate hojiilee hedduu hojjateetiin hin jira hojiileen hedduu hojjate garuu fedhii hawaasa guutuu hojii wal bira madaallee yoo ilaallu kana jennee wanti ilaallu waanuma naakaaftan kanarratti waa dabalee isinii kaasa Adde Gannat manni hojii keessan harkuma maratee ta'a hojii kana hojjechuutti hin jiru yaadaa fi ejjennoo jedhuun qabu akka nama waan kana hubatuutti jechuudha. Garuu walitti hidhamiinsi gabaa isin uumtanii lakkoofsaan naakaaftan kun yeroo baay'ee namoota tokko irraa wanti ka'u dhaabbileen dhuunfaa walitti hidhamiinsa gabaa kanatti fayyadamanii silaa oomisha qinxaaboodhaan dhiyeessiidhaaf malu dhiyaate sana jumlaadhaan yeroo itti fudhatanii daldala dhuunfaa isaaniitiif oolfatan kanneen oomisha dhaabbata oomisha adda addaa qaban kanneen akka paastaa, makaroonii fi wantoota kana qaban irratti hirmaatan bal'inaan isaantu fudhachuu irratti hirmaata. Komiin jedhu ni ka'a. Komii kana akkamitti ilaaltu isin? Walitti hidhamiinsa seera qabeessa raawwanna. Gatii kaayaniiti, gatii gabaa olitti walii galaniiti kan qonnaan bulaa inni guddaan ijoon inni guddaan qonnaan bulaa keenya fayyadamaa taasisuudha. Qonnaan bulaa keenya fayyadamaa yoo taasisnu immoo hawaasni fayyadamaan miidhamuu hin qabu wal madaaluutti sarraa eegama. Garuu waldaalee kan waldaa wajjin walitti hidhamiinsa nama dhuunfaa wajjin walitti hidhamiinsa raawwannu nuti yeroo baay'ee waldaalee wajjin yuuniyoonota wajjin warshaalee wajjin walitti hidhamiinsa raawwanna. Kanaaf walitti hidhamiinsa raawwannu kun akkuma amma kaaste gatii ol dabalaa gatii ol bakka qamadii fudhatanii paastaa oomishanii yookiin daakuu qopheessanii gatii isaa ol kaasanii warra gurguru irratti immoo to'annaan akka taasifamu ni adeemama akka isaaniin fuusne silaa waan sana kan manni hojii keessan waan sana hojjetu inni dhaabbata dhuunfaa qabu hin fudhatinii miti. Garuu immoo gidduu kanatti kan miidhamaa jiru hawaasa jireenya gad aanaa jiraatu san bal'inaan hawaasni biyya keenyaa yookaan naannoo Oromiyaa keessa jiraatu jireenya abbootii qabeenyaa jiraatan san hin jiraatu yookaan immoo jireenya gad aanaadha kan inni jiraatu. Isaaf immoo yoo dhaabbatni dhuunfaa sun midhaan nyaataa yookaan immoo midhaan dheedhiisaa ta'u kan biraa jumlaadhaan waan fudhatu ta'e inni qinxaaboodhaan fudhatu immoo gatii daran ol ka'eedhaan fudhataadha komiin hawaasni biraa ka'u. Yaada kana tasgabbeessuudhaaf yookaan immoo warri jireenya gadaanaa jiraatu sun akka isaaniif dhiyeessiin mijatu gochuudhaaf wanti manni hojii keessan hojjete maali? Akkuma kaase inni guddaan waldaalee wajjin walitti hina. Waldaaleedha dhimma kana bitanii hawaasa bal'aa hawaasa gatii jiru gadaanaa jiraatuuf dhiyeessuu ka qabu waldaaleedha. Waldaalee qofaa miti shammaach jedhamee kan magaalaa keessatti hundaa'an jiranii isaanis bahanii bitatanii hawaasa isa waldaa san keessa jirus kan isa keessa hin jirres akka fayyadamu gatii madaalawaadhaan ni taasisu. Kanaafuu kanadha tasgabbii jedhameetiin kan ka'uu qabu jechuudha. Kanaafuu kanaa wajjin walitti hidhamiinsi akka raawwatu bal'inaan hojjechaatiin turreerra. Keessattuu sababa dhibee koovidiitiin gatii dabale kana tasgabbeessuudhaaf hojiilee gurguddaa kan hojjenne keessaa tokko shammaachiidhaaf qonnaan bulaan isaanitti gurgurachuu akka danda'u dhaqaniitiin yuuniyoononni immoo kan bitan kana shammaachiidhaaf dabarsanii akka kennan shammaachii qofaaf osoo hin ta'in qonnaan bulaanis akka midhaan kana dhiheessee fi walitti qabatanii hawaasa bal'aadhaaf dhiheessan
taasisaatiin hin turree jirra jechuudha. Kanaafuu kanadha kan tasgabbeessuu danda'u. Namni dhuunfaan oomisha seeraan ala kuuseetiin akka hin kenne immoo koreen tasgabbii gabaa bahee sakatta'iinsa cimaa gaggeessaatiin hin ture. Daldala seeraan alatti hin dhufna. Daldala seeraan ala osoo hin tahin seeraan ala kuusanii kaa'u jechuudha. Daldalli seeraan ala hin jira. Garuu kuusanii gabaan akka rakkatu. Gabaan akka jeeqamu warra taasisan irratti koree wajjin taanee tarkaanfii ciccimaa fudhataatiin hin turree jirra. Warri koreen sun immoo daldalli jira, biiroon kenna jira, waldaan gamtaa jira, waa hedduu koree san keessatti kan jiru isaan bahanii ni to'atu daldaltoota seeraan ala. Warra gatii dabalus gatii akka hin daballe taasifamaatiin hin turree jira jechuudha. Kanaan dura waliin mari'annee irra waan ta'eef isarratti bal'inaan kaasaatiin hin turree jirra. Kanaafuu bifa kanaan to'annaa keenya gaggeessaa jirra jechuudha. Galatooma deebi'een dhufa Aadde Gannat obbo Warquu. Gahee mana hojii keessanii keessaa tokko seerota hojii daldalaa to'achuuf ba'an hojiirra ooluu isaanii mirkaneessu, alseerummaa daldalaa ittisu, tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu, tarkaanfii seeraa akka fudhatamu taasisuun gahee mana hojii keessanii fi kenname keessaa isaan muraasa kaasuudhaaf yaale kana. Kanaan wal qabatee komii hawaasa hedduu kan ta'e akka feetummaan gatii meeshaalee dabaluun waan hawaasni bal'inaan kaasudha. Tooftaan to'annoo fi hordoffii akka feetummaan gatii meeshaalee kanarratti dabaluudhaan wal qabatee isa to'achuudhaaf wanti biiroon keessan hojjechaa jiru maal? Komiin hawaasa keessaa ka'us sirriidhuma waanuma lafarra jirudha. Biiroon keenya riifoormii sirna daldalaa lafa qabsiisuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudha. As keessatti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu jechuun dhimmoota fayyadamummaa uummataa danquu danda'an irratti tarkaanfii fudhachuu sirreessuudha. Isa kana keessaa tokko gatii dabaluudhaan. Gatiin kun akka feetetti dabalamuun irra hin jiraatu. Gatiin meeqan akka bitamee fi meeqan akka gurguramu adeemsa mataasaa qaba. Namni tokko meeshaa fideetoo gurguru san meeqarraa buufachuu akka qabu kan taa'ee jira. San darbee yoo argame tarkaanfiin hin fudhatamu. Tarkaanfiin kun tarkaanfii bulchiinsaati jedhama tokko. Tarkaanfiin bulchiinsaa kun gorsuu akeekkachiisuu san biroo darbe immoo ugguruun hin jira, irratti cufuun hin jira, seeratti dhiyeessuunis hin jira. Tarkaanfii seeratti si fudhatama. Achirraa kan biraa tooruma daldalaa keessaa sirna keessaa amma haqsiisutti kan deemu. Kanaaf tarkaanfiin kun hojjetamaati kan jiru. Naannoo kanatti hammami milkoofne yoo jenne rakkoo amma hawaasa keessa jiruu fi tooftaa karaa qaxxaamuruutiin duroomuudhaaf fiigamu kan wajjin wal qabate milkaa'e jechuun danda'amu. Sababni isaa bakka caasaan keenya magaalaa irratti cimaa ta'e hojii cimaatu hojjetama. Bakka immoo gadi bu'ee fi walii galanii too waliin hatanitti bakka jirutti immoo wannaan kun dadhabaadha. Kanaaf wanni kun wal fakkaate jechuun danda'amu. Garuu biiroon keenya tarkaanfii seeraa bara kana ji'a lama hanga ji'a 10titti mana hidhaatitti kan galan jiru. Sababuma kanaan. Kanaafuu kun orkaadha. Yakka daldalaas ta'uu hin qabu kuni. Saamichatti kan bobba'u waan ta'eef kana dabarraan tarkaanfiin biraan darbamu. Garuu bakkee laafinni jiru bakka walii galanii too waliin hatanoo jiraate kuni sirrumatti jiraata. Waanuma tokkoon isinii kaasa obbo Warquu. Alseerummaa daldalaa keessatti keessumaa akka feetummaadhaan gatii dabaluudhaan wal qabate hojjettootni mana hojii keessanii caasaan aanaarraa hanga naannootti jiran sirumayyuu isaaniiyyuu daldaltoota faana ta'anii gatiin akka feetiidhaan hawaasa irratti yoo dabalamu adabatanii kan ta'anii ilaalanii. Tooftammaan to'annoof hordoffiiyyuu laafaadha. Irra deddeebiidhaan hawaasni namuma itti himannuyyuu yookaan immoo namuma gatiin meeshaalee dabaleera jedhee to'atee nurraa seeratti dhiyeessuyyuu hin argannu. Komii jedhu kaasa hawaasni. Yaada kana akkamitti ilaaltu? Yaada kana keessumattuu alseerummaa wajjin wal qabsiisee keessumattuu bara kana yoomiyyuu caalaa hojjanna jechuun hin danda'ama. Sababni isaa rakkoo weerara vaayirasii koovidii kanaan wal qabatee alseerummaan garmaleedha kan ol ka'e. Rakkoon kun waan jiruuf jedhamee gatiin ol dabalee jira. Kanaaf kuni bakkatti deebi'uu waan irra qabaatuuf komaandi poostiidhaan danda'amu kan hoogganamaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan hooggansi godinaa fi magaalaa addaan hiratee daayireektar of jalatti ijaaree guyyaa guyyaadhaan
waan dabale tarkaanfii fudhatame waan fooyyee gabaasa guyyaa guyyaadhaan kan fudhannu. Bara kana keessumattuu karaa kanaan hojjenne jechuu hin danda'ama. Keessumattuu naannoo Finfinnee kan hamma magaalaa Adaamaatitti koreen to'annaa ministeera daldalaa ogeessota ministeera daldalaatirraa dabalannee guyyaa guyyaadhaan magaaluma kana keessa naanna'aa oolu hojiin hojjetamaa jira, tarkaanfiinis fudhatamaa jira, tarkaanfii seeraa kan fudhatame, manni kan cufame, ayyamni kan naqame jira. Gara biraatiin garuu kun akkuma jedhame kana to'annaa keessatti kan to'atu ogeessa. Magaala keessatti ogeessonni to'annoo jiru. Isaan kun waliin ta'anii hinatan jechuun hin danda'amu durattis kaaseen jira. Rakkoo dhumti tokko bakkeetti to'annaa kana lafa qabsiisuu kan dadhabne walii galanii hatuu kanatu jira. To'annaadhaaf illee gaafa bahan eeruu kennuutu jira. Dhufuu jirraa, of eeggadhaadhaa, sirreeffadhaadhaa. Wanni kun hin jira bakki irratti gahamee tarkaanfii irratti fudhatamee jira, sirreeffamni gaggeeffamaa jira. Inni kun jira jechuu hin jiru jennee toon haallu gara biraatiin garuu keessumattuu bara kana rakkoo hamaa ta'ee waan dhiibee dhufeef hooggansatu godina addaan fudhateetu guyyaa guyyaadhaan to'ata. Hooggansa godinaatu guyyaa guyyaadhaan to'atee gabaasa dhiyeessa rakkoo kana fuudhaaf hojii kan hojjetamaati kan jiru. Waan guddaa hojjetame faana bu'aan galmaa'ee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneesse. Hawaasni waan sanaaf deebii laate duub deebii kenne jiraachuu danda'utu irraa mala. Akkuma mata duree keenya jalqaba irratti marii keenya irratti kaafne wanti marii har'aatiif nu fide wanti sun fooyya'uu dhabu isaa irraa kan ka'edha jechuudha. Wantoota guddaa hojjetaman kanneen keessaa wanti qabatamaatiin fooyya'ee kanatu jijjiirame qaala'insi gatii meeshaalee hamma kanaan gadi bu'eera. Jalqaba irratti yoo naa kaaftan 120 dabaleera waan jedhu kaafnee turre. Hammi asiin hojjetamu eega jiraate hammi karaa biraatiin jiru immoo faayidaan hawaasaa irraa gatiin meeshaalee sun gadi bu'ee mul'achuun irra ture. Akkamitti wal bira qabdanii kaaftu yaada? Gaafuman kaasu qaala'insi waa lamarraa ka'a. Inni tokko dhiyeessii wajjiniin. Keessumattuu biiroon daldalaa qaala'insa karaan ittiin to'atu inni tokko meeshaalee bu'uuraa jedhamanii too dirqama hawaasni yoo kana argate jiraachuu danda'a, yoo kana dhabe jiraachuu hin danda'u jedhamee too bakka gabaan jeeqametti gidduu gala mootummaan. Kan gidduu galu sun tokko zayita nyaatati, qamadiidha, shukkaara, gara boba'aadha, gara dhufaatitti nan kaasa simintoonis keessa galaa jira. Naannoo kanatti bara kana keessumattuu koovidiidha asitti rakkoon qunname hamaa waan jiruufi jijjiiramnis kanaaf dhabame. Sababni isaa mootummaan zayita galchuu qaburra 60 qofa galchaa jira. 60 qofa humna wajjin wal qabata waan ta'eef. 60 saniin rakkoo kana uwwisuu hin dandeenye. 60 san keessa marsaa 4 qabu ture jiraate akka biyyaatitti. 4 keessa amma marsaa 2 qofatu gahe. Kanaafuu gabaarra hin jiru jechaadha zayitni. Zayitni gabaarra hin jiru. Qamadiin ji'a 4f gabaarra hin jiru. Amma ji'a 5ffaa keessa jira. Sababni isaa rakkoo sadarkaa federaalaatti bittaa wajjin wal qabatee fi caalbaasii wajjin wal qabate fiduu waan hin dandeenyeef qamadiin gabaarra hin jiru, zayitni gabaarra hin jiru, jira kan jennu boba'aa fi shukkaara qofa. Kanaaf amma feete yoo to'atte gabaarra jiraachuu waannan bakka baay'eettamma tarkaanfiin fudhannu cufuudha. Cufee deema. Waanan gurguru waan hin qabne jedheetuma dhiisee deema. Sadarkaa isaa eeggannee yoo deebiin deebi'aa yoo dabee adeemsan keessaa baasaa deemna. Rakkoon dhiyeessii barana nu quunname amma feete to'annaa gaggeessite bakka hin jirretti gatii dabaluunsaan oolu ishumti waan hin jirreef namni waan argate san ari'eetoo bitata. Kanaaf gabaa nuyi inni guddaan tokko gabaa to'achuu odoo hin ta'in gabaan akka guutamu gabaan akka tasgabbaa'u taasisuudha. Isa kanaaf immoo bakka hanqina qabutti keessumattuu uummanni gabaa keessatti dorgomee ta'u bitachuu hin dandeenye shamatachuu hin dandeenye gatii madaalawaadhaan oomisha gabaarraa argachuu qabaadha piriinsiipiliin jiru. Isa kana dhiyeessuu hin dandeenye. Ammallee rakkoo guddaa keessa jira. Kanaaf bu'aa buusuu kan dadhabee gaaffiin hawaasaa sirriidhuma. Obbo Tashitee waldaaleen hojii gamtaa akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalle gatiin meeshaalee karaa madaalawaa ta'een hawaasaaf akka dhiyaatu fayyadamtootaaf bu'aan akka argamu akkasumas immoo qindoominaan ejensii misooma gabaa fi biiroo qonnaa akkasumas biiroo daldalaa faana taatanii tasgabbii gabaa kan irratti hojjechuun gahee mana hojii keessanii keessaa tokkodha.
karaa faallaatiin amma wanti ka'aa jiru maa inni yuuniyoonotni fi waldaaleen bu'uuraa waan dhiyeessii hawaasaadhaaf itti kenname qilleensa irratti osoo hawaasaaf hin dhaqqabsiisin gurguru. Kanatu gatiin gabaa akka tasgabbaa'u dhorke komiin jedhu ka'a. Isin maal jettu? Kuni waldeen waa lama ka godhu tokko ka ofii oomisha ofii oomishee qabu gara gabaatitti dhiyeessu. Tokko ammoo oomisha iddoo biraatitti jiru kan industiriin oomishamu kan akka sukkaaraa akka zayitaa iddoo biraati irraa qaama kennamuuf irraa fuudhanii hawaasaan ga'u. Amma akkuma jedhame naannoo kanatti wanta yuuniyooniin qofti yookaan waldeen bu'uuraa qofti yookaan itti fayyadamtoon waldeen itti fayyadamtoota qofa raawwatu miti. Koree kana to'atutu jira. Yoo waan duraa fuudhe san qaama geessuuniin maluun gahe laaleet kalammata akka kennuuf yookaan deebi'ee akka fuudhuuf hiree kennamaaf. Kanaaf kanarratti hanqina jirutu dhiyeessii irratti yoo waliin gaamu waan hanqina uumuuf gaappiin kun mudhata malee yuuniyooniin yookaan waldeen bu'uuraa garbaraatiin hin deemaniiti miti. Kana yoo jedhu gonkumaa obbo Tashiti asirratti waan kaasuun qaba. Hojiin waraqaa irratti fixanii dhufuu inuma jiraata. Waraqaa irratti nama meeshaan bu'uuraa hin qaqqabee jedhanii fakkeessanii waraqaadhaan fixanii ka'anii akka marro lammaffaa ragaan sun meeshaan itti kennamu hojii waraqaa hojjetamee dhufa. Akkamitti to'attu isin hawaasni asiin komii osoo kaasuu naqqabne osoo jedhu isin immoo san fixatan malee hin dhufanii hojii waraqaati ka isin bira dhufu. Isin maaliin waan kan adda madaaltu? Waldaa hojii gamtaa keessatti waraqaan akka amma raafilii jedhamu kanaa miti sanadaa wal jijjiirama. Fakkeenyaaf yuuniyooniin eenyutti kenna waldaa bu'uuraatitti kenna. Waldaa bu'uuraa kan itti fayyadamtoota yookaan waldaa oomishanii gabaaf dhiyeessaniif akka hawaasa naannoo saniitiif raabsan godhama. Sanadaa wal jijjiiramu. Kana yoo jedhu gonguma rakkoon akkasii gaappiin akkasii hin jiru irraa jedhu irraan ka'u. Hojmaatichi isaa garuu kanaan cross check godhama. Waldaa yuuniyooniin tokko ibalu jedhamu eessarraa hagam fuudhe waldaa kamiif hagam kenne ka jedhu cross check ka ittiin godhamu jira. Lakkoofsa sanadaa ka qabu kan baay'isiif galiin wal madaalchisu. Kanaaf gonguma gaappiin akkasii hin jiru waan fuudhan hundi achiin gayan ka jedhu irraan ka'u. Qaawwi akka darbee waan akkasii mul'achuu ni danda'a. Garuu hojmaan ittiin to'atamu ifaaf ifa galaa jira waan ta'eef sanada saniin cheekii gochuun ni danda'ama. Qaamonni kana konfirmii kennaniif yoo waldeen bu'uuraa yuuniyoonii tokkorraa akka fudhatuuf xalayaan barraa'uu fi ka dura fuudhee san eessaan akka gahee konfirmii gochuu danda'an waan ta'eef. Maaliif tokkoon isaanii uummata isaaniitti illee akkaataan itti qoodan jiru waan ta'eef. Kanaaf kanarraan hubachuu ni danda'ama. Akkuma jedhame gaappiin kun kan irraa itti maddee baay'inaan namni wanni kana dhiyeessu keessattuu zayitaa wal qabatee amma maal jedha warri baadiyyaa kaawwanna jedhu inumaa zayita isin hin barbaachisu jettanii yaaddan natti fakkaata. Haga jechaatitti gaa sababbiin isaa maali? Wanni fuudhanii achi fidan sun fedhii achi jiru sanii waan waliin ginneef fedhii san waan hin geessineef hojmaanni kun jiraachuu haga fe'anillee yoo jaanilse argani hanqina jiru san waan bakka san hin guunneef jarri komii kana kaasuun isaaniin oolu hawaasni komiin isaan kaafatanii sirriidha dhugaa jechuudha. Kanaaf garuu gongumatti rakkoon kun gaappiin kun hin jiru namoonni akkasitti waa badii raawwatan hin jiru ka jedhu irraan ka'u jiraachuu mala garuu controlling system haala kanaan control gochuu. Galatooma kana furuuf maal hojjettan isin? Nuti wanni goonu akka akkuma duratti isaan kaasan eejensii keenya qofaa waan goonuu miti. Ejensi misooma gabaa jira, biiroon daldalaa jira, koreen gabaa tasgabbeessuu kun sadarkaan jira. Sadarkaa sanirratti haala raawwatameen asii naannoo irraallee dhaqaa supervaayizii godhaa haalli itti cheekii godhamu jira. Wanni kun seera san qabatee deemaaf hin jiru. Gara biraatiin waldeen hojii gamtaa keessatti yeroo baay'ee kan yonnoo jedhamu itti fayyadamtoonni magaalaa keessatti waldaa itti fayyadamtoota yookaan shammaajii ka jedhantu jira. Waldaa sanitti kennaan yuuniyooniinis yookaan waldeen bu'uuraallee bakka naannoo waldeen bu'uuraa jirutti waldaa bu'uuraa baadiyyaa keessa jirutti raabsa. Maaliif itti fayyadamtoota illee ta'anii isaanumatu hojjeta waan ta'eef maaliif gosa hojii multipurpose ka jedhamu yookaan qonna mara ka jedhamu waan ta'aniif hojii maraa hojjechuu danda'a waan ta'eef baadiyyaa keessatti hojii jedhamu kanaaf haala kanaani kan hojjetamaa ture kanaani to'annaa. Galatooma. Alseerummaa sochii daldalaa hir'isuudhaaf manni hojii keessan akka hojjetu keessumaa warrootni meeshaalee bu'uuraa dhoksuu miliqsuu garmalee kuusuu sababa quubsaa maleetti gatiin gabaa akka jeeqamu gochuun wantootni akkanaa kunniin hin raawwatamu Oromiyaa keessatti bal'inaan jechuudha. Keessumaa immoo sochiin giddugaltummaa faddaaltotaa
irra deddeebiidhaan mul'ata. Marii keenya kana duraa keessatti illee kaasaa turreetti jira. Sochii qaala'insa gatii meeshaalee namtolcheetiin wal qabatee hojiin kun bal'inaan hojjetamaati jira. Yeroo baay'ee komiin mana hojii keessanii irratti ka'u humni mana hojii keessanii laafaa waan kana sirreessuudhaaf laafaa akka ta'etti yeroo irra deddeebiidhaan ka'u jira. Yaada kan akkamitti ilaaltu? Tarkaanfiin qabatamaatiin isin fudhattanoo maal? Okay. Daldala seeraan alaa ittisuun gahee biiroo keenya qofaa miti. Maaliif daldalaan tokko seeraan ala keessan qofa hin jenne akka mana hojii keessanitti waan hojjettaniif. Beeke maaliif tarkaanfii guutumaan guututti fudhachuu irratti laafaadha kan jedhu waan kaafteef kana sii kaasaa jira. Daldalaan seeraan alaan oomisha kuuse dhaqaniitiin insa katta'u hin ilaalu. Kan itti maxxansu eenyudha? Biiroo daldalaati. Biiroon daldala hayyama irraa fuudha. Tarkaanfii gama isaaniitiin kan fudhatan jira. Gama keenyaanis tarkaanfii kan fudhatamu jira. Qaama tokko qofaanii miti tarkaanfiin kan fudhatamu jechuudha. Daldalaan seeraan alaan oomisha kuuseetiin seeraan ala kan. Gama biraatiin immoo daldalaan seeraan ala oomisha yoo geejjibu qabame inni waa takkayyuu gaafii hin qabu. Ragaa inni qabatee deemu saniin ilaalamuu ni danda'a. Rakkoon inni guddaan tokko immoo maalidha? Oomishni qonnaa guutumaan guututti oomisha alergiin alatti sirna hin qaban. Sirna hin qaban. Fakkeenyaaf xaafii asii fuudhee Maqalee geessa yoo ta'e, xaafii asii fuudhee Suudaan geessa yoo ta'e, hayyama daldalaa yoo qabaate abbichi sun lakki ati gabaan biyya keessaa hin quufne fuuteen deemtu jennee ittisuun dandeenyu free market kan jedhamu saniin nu ittisa. Gaaffiin irra deddeebiidhaan ka'u isa addee Gannat yaaduma na keessa jiru waan dubbattaniif waan kana kaasa. Osoo Oromiyaa keessatti gatiin meeshaalee akkanatti daran qaala'eetiin hin jiru sababuma free market jennu gabaa bilisaa jennu kanaanii namni oomisha Oromiyaa keessatti tasgabbii hin qabne gabaa Oromiyaa keessatti tasgabbii hin qabne karaa fedhe yoo kan deemu ta'e isa kana to'achuudhaaf wanti yeroodhaaf illee haa ta'u wanti irratti hojjetamu hin jiraatu. Wanti irratti hojjechaa jirru jira. Akka ittifamu taasisaa jirra. Garuu immoo abbichi sun seeraan ala fuutee deemaa jirta jennee ittisuudhaaf labsii mataa isaa qabaachuu qaban qabu labsii. Fakkeenyaaf buna tokko fuudheetiin seeraan deemuu ka danda'u labsii sanarra taa'ee jira. Kan akka boloqqee akkamitti akka geejjibamu jira. ECX gala ECX irra gara biyya alaatti ka galuutu jira. Ka deemutu jira. Garuu kan akka xaafii, qamadii kana wal qabatee oomishni jiru amma labsiin isaa akka bahu gara caffeetitti adeemee akka mirkanaa'uuf adeemaa jira. Rakkoo kana hubannee jechuudha. Qabuudhaaf Oromiyaan qofti haa quuftu, Oromiyaan qofti haa fayyadamu jechuus hin dandeenyu. Oromiyaan bu'uura biyyattiiti waan taateef biyyattii hunda kan quubsuu dandeettu Oromiyaan yoo sirriitti oomishteedha. Oomishaaf oomishtummaa Oromiyaa daran cimsinee biyyattii keenyallee akka itti fayyadaman taasisuudha. Nu qofti haa fayyadamu hin jennu. Nu qofaa miti akka gaanfa Afrikaatti geennutti oomishuu qabnaa jenneeti karoorfannee itti adeemaa jira. Garuu immoo amma haala qabatama amma jirruun hawaasni keenya asitti rakkachaatiin hin jira. Hawaasa rakkachaa jiru kana immoo furmaata yeroodhaa kennuudhaaf akka baasaniin gurgurree bakki taasisaatiin hin jirru jira. Garuu kana ittisneetiin asii fuuteen deemtu seeratti nama deemsisa. Dhumarra dhumni keenya fuuteen deemtu jennee yoo harkatti qabne gama seeraatti deemuu qabna. Gama seeraatti deemuudhaaf immoo seerri waan ittiin tarkaanfii fudhatu qabaachuu qaba. Kanaafuu amma rakkoon keenya inni guddaan oomishni akka barbaadetti bona keessattuu akka oomishni keenya ga'een akka barbaadanitti asii akka geejjibaman kan taasise tokko kanadha waan ta'eef kan ittisuudhaaf akka biiroo keenyaattis ta'e akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa wajjin taane oomisha qonnaa labsii addaa akka bahuuf taasisaa jira. Kana qofaa miti oomisha kana qofaa miti oomishaaleen biraatis seeraan ala kan adeeman jira. Fakkeenyaaf aannan irratti aannan akka barbaadametti naannoo Shawaa Kaabaa irra naannoo Salaalee irra bakka aannan itti oomishamu akka barbaadetti adeema. Labsii waan hin qabneef aannan kana fuuteen deemtu yoo jenneen qonnaan bulaan keenya hin miidhamu. Kanaafuu labsii akkasiitis itti deemaa jira. Labsii hedduu baasaa jira. Keessattuu oomisha keenya qabuudha. Jimaa irratti jimaan seeraan ala akka barbaadametti gara biyya alaatitti fe'amaatiin ture. Ittiin ittisuudhaaf labsii mataa isaa hin qabu. Kanaafuu hundinuu maasaa qonnaan bulaa irraa ka'ee hanga gabaa gahutti sirna mataa isaa qabaachuu qaba.
sirna bu'uurarraa hojjechuu hin danda'in ibidda dhaamsuun gatii hin qabu jechuudha. Ibiddi badhaamsuutti adeemaa jirra. Ibidda dhaamsuudhaan jechuun rakkoo amma uumame qofaaf furmaata kennaa adeemna yoo taate rakkoo kanaaf fala xumuraa kennuu ka dandeenyu sirnaan hidhuu waan qabnuuf sirnaan akka hidhamuuf oomishaalee rakkoodha jenneetiin hin baafne hundinuu akka labsiin bahuuf akka naannoo Oromiyaatti labsii baasuudhaaf qorannoo hunda xumurree wanni hundi xumurame amma gara caffeetti adeemee caffee mirkaneessuu qofatu nu hafe jechuudha. Galatooma waan tokkoon dabalee isinii kaasa. Gahee hojii mana hojii keessanii keessaa tokko sirna gabaa ammayyeessuudha. Kanumaan wal qabatee immoo giddugalootni daldalaa magaalota irratti akka ijaaraman kana dura yaadni ka'aa turee jira. Sochiin giddugala gabaa magaalota keessatti ijaaruudhaaf yaadame sun sadarkaa maaliirra jira? Okay, osoo kanatti hin galiin kan fixne yaada waa'ee seeraan alummaa wajjin wal qabate keellaa 11 qabna akka Oromiyaatitti kan federaalaatiin alatti naannoon keenya qofti kan to'atu jechuudha. Keellaa 11 kana irratti to'annaan akka geggeeffamu akkuma sii kaase warra labsii qabu warra seeraan ala adeeman kan ayyama daldalaa hin qaban oomishaalee qonnaatis ta'e oomishaalee industirii irratti to'annaa cimaa gaggeessa. Barreen gaddaatiin wal bira qabnee yoo ilaallu barana hojii guddaa hojjenneera. Barreen gaddaa seeraan alummaa ittisuu keessatti kontiroobaandiif daldala seeraan alaa gara biyya alaatitti yookiin gara biraatitti adeemu to'achuu irratti gara miliyoona 193 tuqaa akkas galii mootummaadha akka galu ta'eera. Baranaa kan ammoo yoo ilaallu gara miliyoona 244 olitu galiin akka galu taasise. Kana maaltu mul'isa? Koreen cimee jira. Koreen tasgabbii gabaatis ta'e koreen kontiroobaandiif daldala seeraan alaa ittisu ciminaan oomishni akka seeraan alan sochooni taasisaatiin hin tureera. Kana keessatti maal fayyadamne oomishni kan akka xaafii kan akka qamadii seeraan ala akka hin baane achi keessatti ittisaatiin hin turre beellada dabalannee jechuudha. Kanaafuu waa'ee to'annaa utii wal qabatee bifa kana magaalaa keessatti keellaa irratti hordofna magaalaan alattis akkan sochooni warri to'ataan jira hojjataa to'ataa qabna baajii mataa isaa qaba poolisii wajjin walitti hidhatee seeraan ala kan sochoon ittisa poolisiis qabanne garuu kun guutumaan guututti raawwateera yoo jenne guutumaan guututti akkaataa oomishni baranaa kan itti bahaa tureen wal bira qabne yoo ilaalle rakkisaa gama biraatiin immoo hawaasa barsiisaa turreera konferensiiwwan gurguddaa gaggeessine hawaasni seeraan ala maasaa qonnaan bulaa irratti oomishni akka hin bitamne ittisaa turree jirra jechuudha. Kanaafuu barana yoo ilaalle barreen gaddaa wajjin wal bira qabne yoo ilaalle parsantii olaanaadhaan jijjiirama akka qabudha. Kan isa lammata waa'ee bu'uuraalee gabaa wajjin wal qabateeti. Gabaan ammayyaa'ee seeraan alummaan dhabamuu kan danda'u ammayyummaa gabaa yoo uumne siistama mataa isaatiin yoo adeemedha. Kanaafuu ammayyummaa gabaa keessatti inni guddaan maal hojjechuudha? Bu'uuraalee gabaa diriirsuudha. Bu'uuraalee gabaa kan jennu maalidha? Bittaa fi warra bituuf warra gurguratu walitti fiduu jechuudha. Jidduu kanarratti dallaalli odoo hin jiraatin kallattiidhaan kan bituuf kan gurguratu wal biratti fiduu kan dandeenyu jechuudha. Kana keessatti kan ilaaluu qabnu jiddugala gabaa oomisha qonnaa jennee gara 18 ijaaraatiin turree jira. Oomisha qonnaa gabaa keessatti jechuudha. Qonnaan bulaan oomisha isaa hin fidata. Warri fayyadamtoonni immoo dhaqanii salphaadhumatti irraa bitatu jechuudha. Bakka bakkatti qabamee irraan bitamu bakka itti gurguratu beeka waan ta'eef achitti dhaqa. Godina kana keessa Oromiyaa guutuu keessatti aanaa 18 qofa irratti kan ijaaraatiin turre bajata AGPtiin jechuudha ijaaraatiin kan turre. Kan daandii cinaatis gara 16 ijaaraa turreerra baay'ee isaanii xumurre hojii jalqabsiisnee jirra. Kana qofaa miti kan beelladaa jechuudha. Beellada sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa. Keessattuu naannoo horsiisee bulaatti qonnaan bulaan keenya homaan horsiisee bulaan keenya beellada horsiisee saniif gatii gahaa argachaatiin hin jiru. Kana kan ta'uu danda'eef akka barbaadametti dhaqee maasaa isaati irratti yookiin ooyiruu isaa dhaqanii achitti irraa bitatanii kanaafuu gatii dallaalaan kenne san qofa fudhateetiin kan qonnaan bulaan keenya gurguraa jiru. Kana dhabamsiisuudhaaf jiddugala gabaa qofa irratti akka gurguramu achi bitatee gara biyya alaatiitti adeemuu kan danda'u gara iddoo furdusaatitti deemuu kan danda'u bifa kanaan akka adeemamu gara 13 ijaaraatiin turreerra finnee hojii kan jalqaban baay'een isaanii hojii jalqabanii jiran gabaa sadarkaa lammaffaa beelladaaf jechuudha. Kan AGP 7 hojjetaatiin turre kan immoo mootummaan nuu qabeetiin jedhe 6
isaan almost xumurree hojii kan jalqabanis jiru jechuudha. Boorqu isin biran dhufa waan addee Gannat kaasan tokkotu jira alseerummaa daldalaatiin waan wal qabatu dursees waan isinii kaasee fi magaalota Oromiyaa keessatti keessumaa magaalota akka Adaamaa, Burraayyuu, Sabbataa, Duukam magaalota jedhaman hedduu keessatti Jimmaa fi iddoowwan gara biraa keessatti illee mankuusa daldaltootni mankuusa gurguddaa keessatti meeshaa ukkaamsanii qabanii gatiin gabaa akka jeeqamu. Wanti godhaa jiran jira. Sirumayyuu hamma nama to'atamu hin qabu, nama to'atu hin qabu jedhamutti komiin jedhu jira. Magaalota Oromiyaa kana keessa waan jiru bifa daldalaatiin waan jiru akkamitti to'ataa jira biiroon keessatti? Naannoo magaalaa Adaamaa, Buraayyuu, Sabbata, naannoo Sulultaatitti koreedhuma kan naannootiin kan to'achaa turre. Bakka baay'eettis tarkaanfii fudhatamee jira. Keessumattuu akka fakkeenyaatti Adaamaa keessatti tarkaanfii baay'eetu fudhatamee jira. Buraayyuu keessatti nama warshaa keessatti warshaan beekamneetu jira. Tarkaanfii san hunda fudhachaa jirra barana maaliif meeshaaleen Finfinnee keessa jiranis Finfinneedhaas gadi dheechaa asitti kan ukkaamsanii kan dhoksan asitti meeshaalee kan ijaarsatti hin sibiila hin dhoksu, midhaan hin dhoksu, wanni isaan hin dhoksine jiru qoricha hin dhoksu. Bara kana hojii guddaadha jenneetillee kan hojjechaa turre tarkaanfii manneen kuusaa gabaasa torban keessaa manneen kuusaa meeqatu laalame even manneen kuusaa kan daldalaatii qofa miti nu kan yuuneenotaatillee sakatta'uu jalqabnee jirra. Yuuneen mataasaa oomisha akkamii qabaa hin dhoksamoo maaliif isattis wanni akkanaa kun hin jira waan ta'eef achittis galchanii dhoksuu waan irra geenyeef hamma sanitti deemaa jirra waan ta'eef wanni ka'e sirriidha. Bara kanammoo irrumatti xiyyeeffannee sakattaa kan jiru ta'uu isaati. Galatooma yaaduma keenya gara keessanitti fida. Yuuniyoonotni mataan isaanii waldaaleen mataan isaanii oomisha dhokfatu waan jedhutu ka'a. Akkamitti ilaaltu isin kana? Kuni siistama achi keessatti rakkoon akkasii hin jiru ka jedhu irraan ka'u garuu siistamichi ka jiru maal godhanii baalaansii jarri amma waan qaban muluullee yoo gabaatti kaasanii distribiitii godhanii gulana hanqinni dhufuu danda'a ta'a. Adada oomishni gabaa irraa dhabamuuni rakkoon dhalachuu danda'a ta'a. Garuu dhokfachuun hin jira. Dhokfachuu otoo hin taane gaafa rakkinni kun dhufe waan miseensa kennaallee kenninu waan naannoo kennaallee kenninu qabu ka jedhu irraa malee sababa tursiiseef gatii ittiin dabalu. Garuu dhokfachuun kun dhuguma hanqinni boruun uumama jedhanii yaadaniiti moo faayidaa dhuunfaa waldichi argatuuf yaadaniiti? Faayidaa dhuunfaa wanni akkasii wannoo jedhu hin jiru. Amma gabaa waldaa keessatti wanni ifa jiru ka jiru gabaa ol ka'e san keessatti hin fayyadaman ka jedhu hin jiru hin fayyadaman naanna'ee akka dhuunfaatitti miti kan nama dhuunfaatitti galu waldauma sanitti gala waan ta'eef naagale waldaa yuuniyeenii saniif jedhaa baalaansii san eeguuf jecha wanni baay'ee isaan oomisha dhoksuuf wannoo jedhan hin jiru. Garuu wanni guddaan isaan yeroo baay'ee ittiin wannoo jedhani gaafa harkaa baasnee xumurree gaafa boru oomishni asii dhabame miseensa isaanii mataa isaatti irraa bitaa barannoo qofa otoo hin taane gabaa warra fayyadamtoota qofa otoo hin taane miseensi mataan isaanii ka qamadii oomisha xaafii ka bitu jira. Kataafii oomisha qamadii ka bitutu jira. Sababa sanii fi jara saniinillee eeguuf ka godhan jira. Kan ammoo gongumatti kana waan godhaniif rakkoo akkasiin qaban ka jedhu irraan kaanu. Rakkoon akkasii darbee jiraachuu mala. Maaliif nama ka hojjetu waan ta'eef naanna'ee akka waliigalaatitti garuu wannoon isaa kana qabatamne ijoon jiru hojjichaa kana haalli hojimaatichi isaa jechuudha. Ejjennoon amma ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa qaala'insa gatii meeshaalee kana gadi buusuudhaaf yookaan tasgabbeessuudhaaf qabatee hojjechaa jiru maali obbo Tashitee? Keessattuu barana dhugama dubbachuu fi waldeen hojii gamtaa aantummaa ummataaf qabu kan itti argisiise barana guddaan keessattuu yoo guyyaa guyyaan namni gatii dabalu osoo gatiin dabalin even haga tolaan kennuutitti gagaaniif sababiin isaa waldeen hojii gamtaa ka uumameef rakkoo gaafa rakkoo namaaf ala kennuuf ka uumame. Amma bahuu qabaattan amma mul'isuu qabaattan ka jedhu irraa kaa'amee gubbarraa haga dakaatitti hordoffiin ka godhamaa ture. Akkuma dhibeen Covidii kun galee maal godhame tokkoffaa oomisha akka walitti qabdan naannoo keessan ka jiru lammaffaa oomishuma fidan kana akkuma barbaadanitti kennaan turre haga nuti xalayaa barreessinee qaama kanaa kenniititti ka beedigeemamaa ture akkaataa rakkoon kun hin dhalanneef jecha rakkoon akkuma nama barbaadanitti fakkeenyaaf daldalaan tokko dhufee
bitee gara biraatitti akka rakkoon uumne akka walitti hidhamiinsaan godhamu yookaan itti fayyadamtoota magaalaa Finfinnee yookaan magaalota keessa jiran yookaan waajjiroota qaamota instituushinii tasgabbii gabaa keessatti gahee qabaniif akka kennan akka akkuma arganitti hin gurgurreef hordoffiin godhamaa ture bara kamuu caalaa waldeen hojii gamtaallee dhugumaan ummata cinaa dhaabachuu isaanii namoonni baay'een karagaa ba'aa turaniif kan bara kana kan jedhame. Kanarraa kaanee bara kana maal goone rakkoon bara kana nu barsiisee jira waan harkaa qabnuun haga kana uummatatti eegamu dhanne of duraafoo maal nu barsiisee tare ka jedhu irraa kamee ammarraa calqabamee hojjetamaa jira maal godhuuf uummanni namni dhuunfaa waldaa bu'uuraa isaatiin akka walitti hidhamu waldeen bu'uuraa yuuneeniin akka walitti hidhamu yuuneeniin ammoo karaa eejensii misooma gabaa Oromiyaatiin qaamota oomisha kana irraa fuudhaniin akka walitti hidhamu godhameet irratti deemamaa jira akka qaala'insi kun oomishni kun garantaa'initti akka hin deemne keessattuu seeraaf seerummaan akka deemamuu danda'u haala kanaan itti deemaa jirra. Kanaaf ejjennoo gaarii fi akkaataa uummata dhaqqabaa godhuun itti deemamaa jiru bara kana keessatti. Fedhiif dhiyeessiin akka dabalu akka walsimu oomishaaf oomishtummaan akka dabalu taasisuu keessatti hojii guddaatu hojjetamuu qaba. Kan biraa immoo daldala seeraan alaa kontiroobaandii seeraan alaa akka hin baane kana ittisuu keessatti qindoominaan hojjetuun baay'ee murteessaadha. Kan biraa gatiin ka dabalu qonnaan bulaan kan nu kaasu meeshaaleen industirii waan dabaleef nutis oomisha keenya irratti gatii daballaa kan jedhu kana kaasan kan akka simintoo kana wajjin wal qabatee wantoota ka'an jechuudha. Qonnaan bulaan hundi simintootti fayyadama jechuu baannus gatiin meeshaalee industirii guyyaa guyyaatti dabala. Kan paastaa mokoranii hundi isaatu zayitii maal kun gatiin isaa hin dabala. Kanaafuu inni hanga gatiin isaa salphatutti qonnaan bulaan keenya oomisha isaa gatii sanii wal madaalchisuutu sarraa eegama. Maaliif gurguratee ka isa fayyadummoo alaa bitachuu akka danda'uuf jechuudha. Kanaafuu kun wal simuutu sarraa eegama. Naannoo kanarratti to'annaan cimaan gaggeeffamuutu isarraa eegama waan ta'eef nuti akka eejensii keenyaatti qindoomina seektara dhimmi ilaallatu wajji taane naannoo kanarratti tasgabbiin akka uumamuuf hojii hojjechaa jira. Kan biraa immoo xiyyeeffannaa addaatiin biiroon daldalaatis irratti xiyyeeffatee kan hojjetaatiin hin jiruuf kan hojjetuu qabu jedhee kanan kaasu to'annaa meeshaalee industiriitii irratti gaggeessuudhaaf nagahee hin qabanii markaatoo irraa warri fidan amma fakkeenyaaf magaalaa Adaamaatti yeroo baay'ee kan nu kaasan nagahee hin qabu. Maaliin bittee meeqaan gurguraa jirta jedhanii to'annaa gaggeessuudhaaf warri Finfinnee federaalli waliin ta'uudhaan nagaheen akka kennamu dirqisiisuutu sarraa eegama. Garuma xumuraatti dhufna waan hafuu hin qabu jettanii kaaftanii fi ergaa yoo qabaattan kaasaate marii keenya irraa goolabna. Ani waan amma nagahee wajjin wal qabatee ka'u kana rakkoon kun hin beekama. Warri markaatoo nagahee hin qabu yeroo baay'ee tarkaanfiinis mariinis hin gaggeeffama. Nagahee dhabuun garuu waa lamarraa ka'a. Warri achiitis warri kennuu barbaadanii warri asii deemanii bitatanillee fudhachuu hin barbaadani. Sababni isaa waan dhoksuu barbaadan qabu waan ta'eef galii mootummaa irratti dhiibbaa qabu waan ta'eef nuyi nagahee harkaa qabaachuun dirqama. Kennanii fi kennuu baatanii bakka kennamuu fi fiduu irra jiraatu waan ta'eef kanaan bira dabarru nuti. Ani dubbachuu kanan barbaadu ergaa hawaasa keenyaafillee nan dabarsu. Rakkoo alseerummaa magaala keessatti raawwatamuuf namni itti madduun qabu kan jedhu kun jiraachuun hin malu. Sababni isaa namni itti himamu achuma jira magaala san keessa. Magaala keessatti kantiibaan koree gabaa tasgabbii koree farra kontiroobaandii maalii kan jedhu kan hundumaa isa walitti qaba. Achuma jira. Bakka magaalli to'atetti karaa qabattee jirti. Bakka magaalli gallakkisetti nuyi bara kana keessumattuu koovidii wajjin wal qabsiisee akkuma duratti kaasee hooggansatu godinaalee fi magaala addaan fudhatee hoogganaa bahe. Qaamanis deemnee ilaallee jira. Gabaasa dhufuu fi waan lafarra jiru waliin simu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanarraa kaanee raawwii keenya bara kana madaallee jirra. Magaalonni keenya gurguddoo jedhaman 8 sadarkaa gadaanaa keessatti kufaniiti kan jiru. Kanaaf rakkoon hawaasni kaasu kun sirriidhuma. Kanaaf hawaasni eeruu kennuu saaxiluu mirga isaati kan isa saamutti isuma bira jira. Inni illee kana dhoksuuf inni irra hin jiraatu. Miidiyaan bakka hunda jira. Abbaa fe'eeyyuu haa ta'u saaxiluun mirga isaati. Nuu bakka jiru hundumattuu to'attoonni keenya impaawar goonee jirra. Deeggaruu fi ga'oomsuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Hamma danda'ametti garuu rakkoon hawaasa keenyaa furamuu irra jiraata. Hawaasni keenya daldalatti akka galu hojiin hojjetamaa jiru jira. Isa kana garuu karaa qaxxaamuraan duroomuudhaaf warra fiigu kana hawaasni nu haa gargaaru. Waan hawaasni nu cinaa dhaabbateen immoo nuyi tarkaanfii fudhachuudhaaf duubatti hin deebinu.
Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hangammaa hordofaa turtan qophii Ardaa Marii OBN dhimma qalaa'insa gatii meeshaalee irratti qaamota dhimmi isaan ilaallatu istuudiyoo keenyatti affeerree waliin mari'ataa turredha kan hordofaa jirtanii. Kabajamtoota hirmaattota marii keenyaa yeroo keessan fudhattanii istuudiyoo keenyatti argamtanii nu duuka mari'achuu keessaniif ulfaadhaa. Mariin har'aaf qopheessine isaa hanga ammaa hordoftan kana fakkaata ture. Maricha qopheessuudhaa fi dursuudhaan isin faana kan ture ogeeyyii kaameraa fi istuudiyoo wajjin an Muhammad Nageessooti. Isinis ulfaadhaa nagaan gala nu duuka buutanii nu hordofuu keessaniif horaa bulaa deebanaa fayyaataa qophiileen OBN hafan itti fufu hordofaa.